أنتو هنا ويه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maal wayya ijoolleen rakkanne maraanne gubanne jetti nama kuma lama way qabatanii taa'u dhufe walitti galee ايش inni kun afaan keenya dubbata ijoollees afaanuma tokko dubbatama kaansileeshinii yoo barbaadani naa kafalanii fudhatanii abaanuu jedhe yookiin immoo qaxaramee jira ambaasii wajjin qaxaroo sanatti aayidii jalaanan kennaaf jedhe ijoolleen immoo idaa keessa gallee irra uuu jedhanii yaadu akka moo jesse jedhu na gargaari. واني برني واني برني وان سنرى دابني وادبك Ishi amma ijoollee dubbisuu hin dandeenyaare sagaleedhaan qofaa buleessa keenya. Leelo. ijoolleen jiru kunaas warri jaas jiru meemu beekunooti abiree warra jedhan warri jaa. akkoo warri Dubaay jiranidha akkoo isaan nama 22 akkoo. Okay. Warri ja'a kan akka goonu erga Septembarii kana keessa ayidii jira hunda nan kenna jedhe utuu dhiifne wayyuu obsuun Septembarii dhuma yoo ta'u guyyaa 20 guyyaa 18tu jira guyyaa 18 kana waan dandeessaniin sappoorti gootan inni yoo jarri hin beelofne jedhanis guyyaa Haara birrii 100 itti kennamaafi. erga kas taate guyyaa 22 kana guyyaa 18 chuko ifama guyyaa 18 kana موبي obsanii innis nu laalee nus jalaan ijoollee kana laallee quba qabaannee utuu ayidii jala fudhatanii caalaadhaan jedhan akka kotu موبي kan jara kaanii dubbanna kan jara ayidii jala hojjetamaa hin jirre kan jara ayidii karaamaa keessa galanii wayyuu موبي akkatichi isa naagalutti hin jirame gaafatanii adda baafatanii ishi abrish dubbadhu meeme abrish moo maajaa rakkoon keessa maa inni miidiyaa kan siin fide maa inni rakkoon keenya kan nu fide jalqabni haasa'amaa ture isa jalqabaatti hin deebinu garuu erga ashaaraa laanne erga meedikaala gallee hamma har'aatti kaachaa irraa ayidii keenya ayidii nuu fida damoosa isa kanaan dura hojjetaa turre nuu kennuu didani isa septemberii kanatti nuu qabanii turan eshi jennee isa kanayyuu dhiisne amma immoo ayidii keenyi nutti alaa jira karaamaan 950 nurra ga'ee jira nuti isa kana eessaaf hin kaffalla damoosa nuu kenna ayidii nuu kenna bakka nuti inni namarraa inni fidee itti nu gatee deeme nu asfaraarraa jira hunda keenya jechuudha gaafa nuti itti daawwalle furmaata nu laachisiisi situ nu fidee situ itti nu laate furmaata nuu kennuu dandeessoote kootu furmaata nuu laa'u gaafa jennu kunoo sila agarsiisneerra waan nuu barreessaa jiru jechuudha waggaa lama achi ganaa achi qofurta lamaan kee miindaa immoo siin laachisiisu jee waan nuu barreesse kunoo arganiiru dubbisaniiru ragaan jira jechuudha wanta wal sumnuu qabnu isaan kana immoo kunoo loliin jira kannee dhaabne bakka nuu kennaa jenne dhaabne nu tooyyuu hojii kana hin dhaabne hojjetan nayyuu jenne gadoof qabne hojjetataa irra garuu nuulaatu didanii karaamaan 950 nurra ta'e eessaaf inni kaffalla nuti kana. Miyuutii irra jirta mubee. rakkoo amma asirratti jirtu ayidii miti موبي ayidii amne dubbata ayidii keessan jiru ji'a kana keessa nan kenna jedheera kunoo uummata irratti waadaa galee imbaasiidhaas waadaa galeera ji'a kana keessa siniifan kenna jedhe obsaan eeggadhaa mucaan isaan fide na galchisiin jechaa jira mucaan isaan fide galchi kennu asala jira Eenyudha? nama tokko buusi برا abdii jedhama habaabol darbi abdii برا دامي كم دبتار warra jala deemtanii mubaarak rakkoo qaba jinni rakkoo qaba jettanu dhageeffadhaa mubaarak rakkoo qaba maaloo jettanu hin beekuwan ani waan afaan na qabe biyya kana keessa jiraachuudha malee anne maan na galchee dhiisee deemuu hin danda'a mubaarak rakkoo minaamin himma ana wajjin booddee fudhate dhageesse simmeetiidhaan miti waa'een Dubaay jaallattan jibbitan kunoo warri Dubaay boonaan ni jira ijoolleen nan jirti namni dhimma ijoollee kana Afrikaa qabu nama biiroo kana malee nam tokkoo miti dhageessanii namni nuu sirreessuus danda'u amala hin qabne akkana nuu godhi isa malee hin jiru maaliif beektu yoo iqaamaa hojjechiifna firii viizaa jettanis kaansileeshinii isatu kenna yoo inni waraqaa barreessee kennine wallaahi waa tokko gochuu dandeessan tokko jedha lammaffaa xiiqii walitti hin deemnu miiraa walitti hin deemnu afaan oromoo dubbata qajeela dubbataa jira nun arrabsine nun ifanne
nagaa yoo fide rakkoo qabaare moo akkasii na jaallatan dhugaa keetti akkasii jettanu maaloo haadha keeti maaloo abbaa keeti attuu abbaa keeti jechuun qaba chelbi rakkoo ijoollee furamuun barbaadan akka itti yaada rakkoo ijoollee furamuun barbaadan malee kaayyoon koo ana jiru waan biraatiif miti na galateeffatte na abaarte waan aangootu abaarsi kee dhuufuusaa eebbikeetu haa ta'u natti hin goru sila san jiraan tokko eebbekeeti namarraa wallaggicha fedhu galchiisa ijoollee fide. Wala kabaju jechuudha. Okay. Nama tokko sinin buusaa waan qoodiifam kanatti si buusa. Abaaboo darbi wayi lakkoofsa barreessi. Namarraa isa barbaadaa turre isa u'u jennee iyyaa turre. Namarraa. Wallaggicha keenya koottumee gootaku. Namarraa barreessimee tokko. Lakkoofsa tokko kunooti koo argadheera. Okay. Qabaddu si ergeera. Bakka. Amma ana kan jalaa jiru akka kooti itti jala keenya warri Dubaay jirtan dhaggeeffadhaa. Warri Dubaay jirtan boona namoonni biraas warri Dubaay jirtan erganni ijoollee ja'an kana ID jara kana keessa keenya maaf erganni jedhe. Erabaa itti galee haasa'u. Akkamitti galee haasa'an akka ishee siisitti mucaan siin gachuu itti haasa'e kunoo akkana akka isheen itti qalliin hin jiru. Mube. Maaloo dhallollachi dhalate immoo. Fixatanii deemuunis. Mube. Ayyee boona. Mube. Namni waan kamuyyuu haa ta'u tasgabbiidhaan dubbatee tasgabbiidhaan wal dhaggeeffatuu qaba. Namni himatillee immoo nama himachuun miidhamee namachi himatuun mirga isaati. Erga miidhamee akkaataa furmaanni itti kennama malee namni irra goran takka hin jiru. Namni dhugaarra dhaabbatee nama gargaara malee eenyu malee yoo ta'e dhugaarra dhaabbannee itti dubbatuu qabna. Kana waan ta'eef warri himatillee tasgabbaayaa waan furmaata ta'u kallattii kaa'ama. Yoo kontiraataan dhufan wal jalaa booda dubbadhamu masiko yaa xumuratu amma akkan jedhan immoo utuu akka boonaadhaafis galu namaafis galu namnan barbaadaa ture naa dhufeera isarraa waan fixadhuun qaba isarraa fixadhee keen ijoollee warri ID barbaadanu as jirtu miti abir ji'a kanattan kennaafi jedheera waan ta'eef ji'a kanatti isinii kennuudhaaf waadaa galeera kunoo ammas waadaa nuu gala rakkoo jiraa kalas ji'a kana jechuun immoo amma gaafa soddomaatti gaafa soddomaa jechuun immoo guyyaa 18 tafa guyyaa 17 tafa guyyaa 17 kana obsitanii eeggachuun qabdanu rakkoo siin irra ga'u jira guyyaa 17 karaamicha sanurra jiru sodaachaa irraa amma innoo bulee karaamaa kaffala jedheera jedhani qoy leeloo waa hunda maa karaamaa kaffalu malee ID isinii fiduu hin danda'u karaamaa kaffalu malee ID isinii fiduu hin danda'u yes waraqaan sochoota kan jiru dhaggeeffadhaa ashaaraa kennitaniittu isin waraqaan sochoota kan jiru ashaaraa nuti jedhu Umata. Abir dhaggeeffadhu akka booddee nama dhagoo goraan hin qabu ID'n sii dhufu hin jiru tartiiba qaba waraqaa intalaa ittaniittu waraqaa ashaaraa kennitaniittu dhiiga keessan maramtaniittu fixaniittu jechuudha. Ishi isa immoo wanta gaafadhu hin jiru maaliif beektaa karaamaa kafalu malee ID masii hin danda'u gatii ta'eefi erga ID jala ji'a kana keessan kennaaf jedhee amma soddomaatti enne yoo nama soddomaatti hin kennine bakka isin dhaxxanii mattanitti waadaadha. Beetan mana sinii ho'isee kumaatamaan nama sinii galcha ishii. Nuuf jiraadha. Isinii kabajumaan wajjin jiraadha ishii. Yoo inni amma gadi bu'eesi namni miira keessa gala gadi bu'eesi miidiyaa irratti odeessitaniittu maal fiddarree minaa misiniin jedhesi ishii kunoo birattanii maarala. Afaan Oromoo dhagaa waa maariffamti. Ishii mootii koo ishii jedhaanii calluma jedhati. Kan nu doorsisaa jiru namarraadha malee lolii boon miti kan nu doorsisaa jiru namarraadha. Abbaan barbaade sina doorsisu guyyaa 17 obboleessa koo biyya namaa jirra walumaan yoo jarri dhufanii amma miidiyaa irra baatanii maal fiddan jedhani ishii waa tokko fiduu hin dandeenyu jedhaa afaan qabadhaa ishii ana siniin jedheeti. Maaliif miti. Mubaarak nagaan siniif haa ta'u dhiifamallee asuma keessa taa'anii dubbachaa jirtu dhaggeeffataa turre dhugaa keeti gara furmaataa deemaa jiru. Ilaa asitti waa tokko hin jiran. Ani haala biyya Arabaa kanaaf haala piroosii kanallee hin beeku garuu asitti kanan isinirraa argu hundi keessanuu inni hojjechuuf inni miidhames ijoollee Oromooti. Okay? Even as biyya ormaatti dhiisaa biyya keessatti iyyuu bakka walii barbaannee obboleessi keenya tokko akka miidhamnee fi
walumaan tarii beela'uun ni jira. Warri gara obboleessa keessa dhuftes yeroo beela'uun ni jira, dheebochuun ni jira. Fiiganii dhaqanii jireenyatti hin ba'an. Yoo inni fakkeenyaaf waan kana isin hojjetaa jirate yeroo dheeraatti fudhata yoo ta'e innis biyya ormaa jira obsuu fi danda'uu qabdu. Ati immoo obboleessa keenya ijoollee kana gargaaraa jirtu yoollee rakkinni si mudatu jiraate kunoo Mubaarak faa ijoolleen baay'ee gurguddaan ijoollee waan kana muuxannoo qaban ni jiru. Walitti dhiyaadhaati ijoolleen namni Oromoo tokko isin gidduutti hin miidhamne. Amma fakkeenyaaf jalqaba mana Habiibaatti wal geessinaa maal waan akkasii faatu uumamaa jira. Kana irraa wal hambisuuf seera sodaatanii osoo hin taane Oromummaaf Waaqayyoon sodaatanii waanuma qabdaniin haga rakkina keessaa wal baasan borillee ijoolleen kun yoo hojii argatan simaan deebisanis gargaaruu danda'u. Adaraama Waaqayyoo jedhaati inni biyya keessatti wal finni yuunu gaa biyya ormaatti wal hin miidhina. Atis waan sirraa eegamu xumurii fi isaan immoo waan isaan irraa eegamu obsa qabaatanii si eeguudhaa jechuudha. Malee asirratti ajandaa wal gootanii amma fakkeenyaaf guyyaa gaafa meeqaa ji'a kana keessa nan fixaaf jette miti mubeen faa quba qabu siyaa hordofan hordofi mubee jala bu'i akkam goote ijoollee sana fixxeettaa fi jedhiiti jala bu'aati walumaan taa wal gargaaraati hordofaa jechuun barbaada galatoon. Kunola ani son nan barbaade kanuma kunoo wanti Maarqos dubbata furmaata afaan Oromoo dubbata bari yoo jallataa ta'e iskeeti yoo gaarii ta'e iskeeti erganni dhufee kabajaadhaan mana kennoot viidiyoo kana kennaa naa baasi naa buusi amaanaa mesenjaraan naa ergi guutuu ta'a nan hojjedhaa ji'a kana keessa ashaaraa godheera taanaan dhiiga fixeeraaf taanaan rakkoo qabu akka inni kennu abdiin qabaanis afaan Oromoo dubbataa waliin gowwoomsinu gaafanni immoo lakki jedhee dide nama 22 jedhee numa jaabeen nanu 22 jedhe gaafanni dide rakkoon qabu isa furmaatatti goona tokko kan keessan wannan sinitti moo ta'ellee ofiin qabeen beeka namni tokko yeroo aare garsiirratti yeroo gadi bu'e maal fiddere maal argattere wanti kasii isin mudachuu mala isiniin jechuu kooti fiidanii immoo uuuy akkana nuun jedhe kunoo maal fiddure meesiniif akenna nure nuun jedhe hin jedhina amma soddomaatti naa eeggadhaa obsaati ishii dhageessee abii isin geggeessini kooloo isin geggeessini yoo kana jedhamu dalagaa keessan dhaabaa miti hojii keessan dhaabaa miti hojii keessan Ela yeroo takka abiree hojii hin dhaab dhageeffata wala dhageenu lakkoofsa keessan keessaan na ergaa shii abii amma akka buute lakkoofsa keessa nama tokko kan hojjetu naa kennaa isiniin dawwala nagaadhaan jiraadha waan dhaamta nuuf dhaamaa fiiti warra nama kudhanii immoo nuuf fida kan jiraatu. Paulos galchi kennu Paulos. Wal dhageeffataarra. Boona dubbadhu kanas. Yoo namni himachuu rakkoo ofii himachuun yoo rakkoo himatee furmaata argata namni furmaata argatu wal himachuun immoo rakkoon qabu namni wal gargaaruudhaaf isin waan isin jedhame kana qabatanii hojii keessan irra bobbaatanii hojii keessan hojjetuudha himachuun furmaata qofaa miti yoo isin hojjettan dirqama wanni isin guutamu namni tokko fakkeenyaaf odoo garaamaan isin irra jiru kaampaanii isaa irratti waraqaa namni takka dalaguu hin danda'u osoo isin wanni isin beekuu qabdu. Osoo isin irra garaamaan jiru waraqaa nama takka dalaguu hin danda'u. Kaampaanii sun jechuudha. Haga san kafalutti dirqama immoo isin jabaadhaa irra caalaa ofii wal jabeessa hojii irratti fookasiin keessan himannaan rakkoon qabu wanni furmaata qaabuun kaama waan ta'eef inni illee akkuma waadaa seenetti rabbiin immoo tuyyuu nama waadaa nyaatu san taasisanii atis jabaadhu obboleessa kiyya dhaamsa gooti. Namni inni biyyaa bahu waa argatuuf waan ta'eef hubadhu kanuma yaadni jira. Kenno amma mucaan kun dhufee jira miti waadaa inni gale maalidha nuyi amma bakkee sanbatoo bukkee ollee amma reefu faan jira waadaa inni gale maalidha yoomittiin xumura akkamittiin xumura jedhe yaada isaa naaf ibsaa dura kaffi sarraan qaba. warri kudhanii warra kanadha mubee dhufee jira mucaanii isaan kanallee haasofsiisnee furmaata gochuu qabna argado intini eegalame warri amma warra jaadha isaan eegi jenne kuno abiree asin deemuu dandeessu eegaa anillee foloo baak isinii deebiseera Mubaarikiif illee lakkoofsa kee keessaan ergi taarezii Mubaarik viizii yoo ta'e si dubbisuu dide immoo ani Mubaarikiin nan argadha waan ta'eef anallee keessaan na dubbisi okay hanga 30tti garuu eegaa sin deemuu dandeessu okay amma garuu Paulos warra abbaa kudhanitti dabara. Manuu ta'uu keessaniif ugaa rabbi guddaa sin galateeffannaa nuu jiraadha. Ayyee yeroo gaarii qabaadhu ati yoo buutes bu'uu dandeessa. An keessan xumurameera haga 30tti eegaa 30 booda yoo didani okay Paulos kam jirtu
Qoy namarraa yeroo takka Paawuloos irraa waa dubbanneeti gara keetti ceena. Mubaarak xumurii akka eegalteen. Abdii galchi. Abdii lakkoofsa tokko barreeffadhu. Okay, bakka yeroo takkasti namarraa eenyu haa dubbu Paawuloos moo namarraan dura dubbatu? Qoy namarraa sirraa guutummaa guutuutti sirraa fudhanna waan ta'eef Paawuloos haa dubbatu. Paawuloos dubbadhu. Ani waan jechuu barbaadu sila saasaa turre mucaa kanas immoo nuti an barbaadaa turre yookiin immoo poolaayitii nuti an gaafachaa turre ammayyuu miti jecha otoo laayiviitti oliin bachaan ture jechaadha. Deebii nuu kennine otoo deebii nu kaasee nuu kenne nuyi nama wal baasee onlaayiniitti yookiin immoo laayiviitti baasee wal saaxilu miti beekta garuu wal dhagahuu dadhabne kan akka nuti wal dhagageetti hin godhe akka nuti wal hin dhageenye kan godhe immoo isadha jechuudha. Ababa maaliif waan fide hundumaa nu fide wanta inni biyyatti nuun jedheef wanti inni asitti nu irratti hojjete wal bukkee dhufaa hin jiru jecha walumaa gala jechaadha. Kanaaf medikaala sin galle ashaaraas nu gashisiine waa tokko wanti nurra jiru wanti sirraa eegamu wanti nu guutan jiru garuu ufaatiin keenya ji'a lamaadha. Namni ji'a lama dhufe miindaan ji'a lamaa hin jira hojiin hin jira medikaala waan irraa eegamu xumurama ture jechaadha. Xumuruu miti amma inni silkiin nurraa kaasaa hin jiru waa tokko nu gochaa hin jiru jechaadha. Har'ayyuu kan inni dhufee fi gaafa furmaan laayiviitti ta'ee gaafa amma kun haasa'amu furmaata gaafa dhabuu dhufe malee furmaataaf hin dhufne jechaadha. Amma maal jedha mucaan isa faana hojjetu birrii kenneefiira birrii bajaa kenneefiira jedheetu sanbatoo faana haasaa jira jechuudha. Sanbatoo gaafachuu dandeessu nuyi garuu birrii bajaa miti birrii 60 irraa argine hin beeknu jechaadha. Yoo guddate torbanitti birrii 30 birrii 10 birrii 20 nuu kennu malee wanta nu kennan takkayyuu hin qaba walumaa gala. Kan dura keenya ji'a furufee rakkachaa jiru jira. Karaa kan dura isaa ufee ji'a kan dura keenya ufee ji'a sadii rakkachaa jiru jira walumaa gala. Kanaaf amma walumaa gala sin bukkeetti wanta ta'u guyyaa qabatamaa qabe. Haa xumuru Nexus itti fufta. Kanaaf guyyaa qabatamaa qabe isin bukkeetti wanta jiru nuufaa xumuru. Ammas immoo torban lama jedhu torban lamaan kana waa biraadha. Amma immoo asfaraarraan isaanii immoo waa biraadha bakka. Amma mucaan inni haasa'uuf ka'eef inni irra jiru kun asfaraarraan isaanii waa biraadha bakka. Ilma dhiiraa taatanii si jammir akkamitti ilma dhiiraa asfaraarratu maal taataniittu siruma itti yaadaa malee dhiiroo ijoolleen keenya rakkoon akkasii baay'ee hamaadha. Gochaa akkasii gochuun qabdani siruma sinii galee. Mubaarak maaliif addaan kutte? Isa sila ufte silkiin irraa fuudheetu akkasii faana naasofne gaafa godhu waan godhamee silki kotta laayetaniin ijoolleen jiru silki kotta laayetaniin dhiiseen taa'ee jechaadha. Akkatti naasofne silkiin irraa fuudheetu wanti muudii terbuusee waan godhamee zimjeen taa'ee jechaadha. Eenyu namarraatu sirraa fuudhee bilbila? No, mucaa isa irra keessa taa'u sagala irraa keessa taa'u. Nexus jechuudha. Okay. Yooti waa tokko dubbatte immoo kan isaan haasa'an konistiraashiniin si geessa bakka poolisiin hin jirre si geessa bakka waayifaan hin jirre si geessa bakka dhattee si qaayii waggaa lama argituutti si geessa jedhanii akkanatti nu Soba kun as hin jira. Sobiin maaf sobdaa Paawulos? Nafsa nuyi qabadhu tara haasaa rootaa Gaafa sobu sitti hima. nuyi qabadhu. Nexus miutii qabadhuuti haa dubbatu. Silkii koo cufuuf jedha al tokko na dhagaas. Silkiin keen cufu homaa Nexus dhiisee Mucaan mana wajjin ture jira maali ijoolleen isaas jiru kaampii Paawulos biras deemuu nan danda'a silkiin koo cufaa jira. Innaa sobiin jechuu barbaadeen asin jira. loli waan asobuu qabu yoo barbaade si bukkeenuufa si bukkeenuufa. Kottu bakkee jira kottu maali silkii kanneen sirkaa fuudhee qabachiisi kenna miutii qabachiisi. Bakkichatti waayifaa kotuun hojjetu bakka ammatti jirtutti waayifaan kun hojjetu waan ta'eef silkiin irraan fuunee ammatti. Inna wanti jiru kana fakkaata walumaa gala jechaadha. Ammas immoo yaa sanbatoon waan odeeffate sinitti haasa'u jarri kun ammas wanta furmaata nuu kennan tokko iyyuu hin qaban waa tokko iyyuu jechaadha. Isa ammas sanbatootiin viidiyoo waraaba jechuudha. Nama sanbatoo viidiyoo waraaba sanbatoo wanti kun si adabsiisa jedheetu sanbatoon ofirraa qabee jechaadha. Viidiyoo nu waraaba jechaadha bakkeettamu. Eenyu Nexus sanatu viidiyoo waraaba? Lolii sanadhaaf viidiyoo kan waraabu Paawulos? Maali? Birrii amma kana kennee jedheetu unuti waan nechaa jechuudha. Namarraa mee dubbaddooti namarraa haa ta'u namarraa maal sila si waamaa turre eessa turte maa? Sitti iyyaa turre erga silaa asuma jala teessee nu dhaggeeffachaa turte. Burtee galchime. Akkam jirtu nagaa keessanii? Naguma baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdanii ijoollee kanatti sheer gochaa ture bara immoo daatarran turre daarichatti bilbilaan seene bara reeffa nu galagala.
Ekkoo mubee sitti mee dadhabee bar dubbaddoonnaan achumaan biizii taate natti fakkaateetis. Ayyee deebi'eera amma obboleessa keenya baga nagaan dhufte Baga nagaan eegdi Mubaarak. kam jirta? Nagaa akkam. Ayyee nagaa koota alhamdulillah. Anaaf si viidiyoo baanu Viidiyoo bahuuf naan mijatu. maal jettee? Viidiyoo bahuuf naan mijatu Mubaarak. Ishi ga viidiyoon si mijanne ishi viidiyoo bayan si naasa'a waan si gaafadhu tokko lama an poolisii miti obboleessa keetii adda jaarsummaa kee dubbataa jirra bor immoo ati kan kana dubbachuu dandeessa waan ta'eef dabareedha waa'een Dubaay kun nama harkaa mucaachuun hin oolu. Ijoollee warra kudhanii agarsiisanitu Ijoollee warri kudhanii jiru mubee. Jira kunoo Paawuloos isa jedhamudha. Okay, leeloo meerre leeloo sun barbaanna maa leeloo Lolaan hin bahe inni hin bahe mucaan dubbatennaan. leeloo obboleessa keenya kan leeloo akkasumas leeloo deebi'aa fayyaa dubbii balleessanii na eeddani ammuma waa dawwalachuu dhaqe leeloo holluu kan imaaniiti siif gaariidha wanti kuni siif illee ragaa ta'a obboleessa keenya leeloo daagalchaa leeloo Hin bahe bar mubee lakkoofsa tokko barreessime mee. leeloo maa leeloo dha Kana dhamoonni qahiid kan jedhudha maal lakkoofsa tokko leeloo loelloo isa nexus isa jedhu mucaa amma. NX Nexus kan jedhu. tokko leeloo obboleessa keenya ijoolleen warri Paawulos nuti qabadhaa dhaggeeffadhaa waan hin gaafadhu nuti dhaggeeffadhaa gurra keessa as kennaa aradhaati gurra keessa as kennaa nuti qabadhu namarra nuti qabadhaatu maanyaneen alo hin wacinaa Paawulos dhagahaa gaaffiin gaafadhaa Irratti qabeera mee dubbadhu mubee. Miutii qabadhu Paawuloos taraa keessanitti eegdanii dubbattu miutii qabadhu Dhageeta. obboleessa keenya namarraa magana gaan dhuftee si waamnee jenna sheekii waliin galtoonni ijoolleen kun ijoollee ollaa keetiiti ana caalaa obbolaa keetii rakkoon jaraa rakkoo keetii rakkoon kee rakkoo jaraati maali ijoollee kana yeroo biyyaa fiddu ijoollee kana yeroo biyya irraa fiddu karabbi si argu yookiin immoo waaqayyo kasi argu hojii maalii hojjettu jettee fidde gara biyya kana Mubaarak ani gaafan ijoollee kana fide paakingii fi mana aannanii mana saamunaa waan akkasii ture beekte ufanii jalqabanii ture hojii sana. ilaame maqaan keenya inni wal barra Maqaan kun namarraadha. namarraa koo wallaahi si salphisuuf yookiin immoo seentarachuun miti hin dhufanii mana kennaati sheer natti godhamnaan fiigaan dhufe ndoon geemoo qabatee jira as bute moo jedhee inni suma dhugumaachu geema jedhee tan fiigaa dhufe booddee dubbii biraadha jedhama itti dhufne hundi keenya iyyuu malee namni kun 2,400 dubbii barbaacha dhufne itti dhufe hundinuu kanaaf afaanuma Oromootiin asumatti haasofnee finna malee bakka biraatti hin darbuu jennee qabne taa'aa jira ijoollee kana yeroo fiddu mana aannanii mana saamunaa mana maalii sagaleen jaraas hin jira waan ta'eef WhatsApp irraa kan isheen nuti godhan mana aannanii mana saamunaa mana maalii hojjettu jettee fidde miti. Mubaarak ufanii jammaranii hojii sanallee beekte naannoo akkas torbee 2-3 waan akkasii waan hojjetan natti fakkaata manuma aannanii mana saamunaa isa jedhamu kana. Mana saamunaa. Mana saamunaa mana aannanii paakingii ma walumaa gala beekte bakki hojii suni ani isaanuma afaan Oromoo abbaa qabeenya afaan haasee bakka hojii sanaallee seenee keessaa waan jirullee adda baasee ilaaliin beeku. Warra abbaa qabeenya afaan haasee waan jiru haasee xumuree viizaa xumuree ijoollee kana jechuudha akka hin taanettis bakka fiikos aarsaa jiru kaffalee fidee asiin ga'ee mucaatti immoo kenneera beekte jaratti. Waa'ee viizaa isaanii immoo isa mucaa afaan illee naasofna rakkooma waan tokko waan mudachaa deeme malee viizaan akka hojjetamus nan amana beekte. Mana aannanii jettee sana fitu galche moo jaratu galche?
Jarattan kenne baran. Jara jechuun viizaan kan isaaniiti. Isaanittan kenne malee mana aannanii isa maal isaa keessa paakingii mana aannaniiti. Paakingii gaafadhee keetan dubbadhu nan stop siin jedha. Dubbadha. Amma stop dhuman dubbanna. Waan adda baafannu qabna laafi. Nama danu boonaa as keessee irraa kan dura biyya kana jiru waa'ee biyya kanaa siin beekaa na dhaaba. Ijoollee kana mana saamunaa ijoollee yeroo timtu namichatu sitti bee moo ofii biyya. Galatoom. Nexus kottu gali. NX leeloo kottu gali. Eshi. Akkam boona biraatti dabarsitee kennitu tinteettaa ijoollee kana kuloon Nexus. Thank you. Akkam boona biraatti dabarsitee kennitu. Mubaarak nama gaafan ijoollee kaampaanii kan kono jechiisaare kaampaanii ofiin qabaati kan koo keessan hojjechiisaare Mubaarak sanas kana kaampaanii keessa hojjetu miti. Akkanan jedhikaa. Akka dabarsitee kaampaanii kan biraatti kennitu. Tinteettaan jedhe malee kaampaanii qaba. Mubaarak yani kaampaanii kontiraata uftuu yoo uftaan meedikaala galtu ashaaraa galtu jee jara faanas akkasitti naase beekte yeroo jalqabaaf garuu amma adeemsa keessa rakkoo waan tokko mudachaa jiru malee waan ijoollee kan biteetti jedhamu kaampaanii dhabuu kee bare nuti qabadhu waan tokko ijoollee Paulos jara faana walii galanii malee ofii kos kaampaanii fidee yookaan kaampaanii kan koo keessa waan yankoo keessa waan kan qaban share godha waan hojjechiisu illee qaban next NX Lelo brother ijoollee akka walii galtee keenyaatti si Mubaarak akka walii galtee keenyaatti namarraa miyuutii godhadhu kaati namarraa miyuutii godhadhu inaasota yeroo gaafatamtu